Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Yuunaayitid Isteet of Kushee. Amma oduu yeroo kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin an falmataa sabaati. Ajjechaan artistii Hacaaluu Hundeessaa fi jumlaan hidhamuu uummata Oromoo maraan wal qabate duulli gabaa lagannaa guyyaa har'aas akkuma itti fufetti jiraachuun maddeen keenyi gabaasani. Kanaan wal qabates godinaalee Oromiyaa keessaa kanneen akka godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa fi godinaalee Baalee tokko keessatti uggurri gabaa lagannaa adeemsifamaatti jira. Haluma kanaan mootummaan faashisisti Abiy Ahmed poolisoota nafxanyoota dhiyoo kana leenjisee baasee bobbaasuun humnaan mana daldalaa abbootii qabeenyaa Oromoo irra deemuun akka dunkaana yookaan suuqii banatan jechuun uummata iraarsaa jiraachuu barameeti jira. Dubbiin jaarsummaa jechuun mootummaan Abiy godinoota tokkotti horii bitee jaarrolee erguun qabsoo Oromoo qara balleessaa jira jedhu. Akkasumas sirna nafxanyaan irratti deebisaa waan jiruuf namoonni gocha akkasitti bobbaatan hatattamaan gocha keessan irraa dhaabbadhaa jechuun rogeessi siyaasa Oromoo Dr. Ittaanaa Habtee dubbatani. Mootummaan Abiy Ahmed hooggantootaa fi qondaalota akkasumas miseensota ABO yakka tokko malee qabuun kaan bakka buutee isaanii dhabsiisuun kaan ammoo ukkaamsee beekamtii mana murtii malee mana hidhaa dararaa jiraachuu beekameetii jira. Kanaan wal qabatees hanga har'aatti namoonni hedduu ta'an mana hidhaa keessatti ugguramanii akka jiranis maddeen keenya ni ibsu. Kanumaan wal qabatee hagayya 6 bara 2020 hoogganoota olaanoo dhaabichaa akka ta'an kanneen akka Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennesaa Ayyaanaa fi Dr. Shuggut Galataa dabalatee akkasumas qondaalota olaanoo kanneen akka Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawud Abdataa fi Jaallee Caaltuu Taakkalaa guyyaa har'aa mana murtii magaalaa Sabbataatti dhiyaatamu jedhamee eegamus poolisiin manni murtii olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabuudhaan har'as mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hafeeti jira. Waldaan gargaarsa Oromoo godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa laga Xaafuu laga Daadhiitti uummata Oromoo naannoo Sumaalee fi Baha Oromiyaa irraatii buqqaaniif tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuuf wantoota oolaniif akkasumas wantoota midhaan nyaataaf ta'an kanneen akka daakuu, zayitaa fi akkasuma immoo meeshaalee qulqullinaaf oolan kanneen akka saamunaa uffataa, saanitaayizera qarshii 50,000 olitti tilmaamamu namoota harka qalleeyyii manguddootaa fi dubartootaaf gargaarsi godhameetu jira. Qindeessaan waldaa gargaarsa Oromoo kabiyya keessaa obbo Kaffaaloo Nigaatuu sagantaa sanarratti argamuun yaada kennaniin waldaan kun hundeeffamni isaa biyya Itoophiyaa qofa osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti waan dhaabbateef uummata keenya yeroo hamaa akkasii keessatti bira dhaabbachaa jirra jedhaniiti jiru. Namoonni gargaarsi godhameef tokkos yaada isaanii yeroo himanii gargaarsi nu godhameef hedduu galateeffanna jechuun dubbatanii jiru.